rakkoo guddaa fida. Dura dursa ani wanni jechuu barbaadu yoo jiraate ijoolleen teenna jechuudha. Ijoolleen teenna tan arsiidha. Yeroo baay'ee yeroo waa isiniin jedhanii dhiinni na danfeetiin dhiinni natti ka'ee isinirra lolaa adda ammoo isiniin lolaa jechuudha. Dura dursa sadarkaa biraatitti taruu dhalatti dhiiraa fi dhalaanillee jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee jiruu namaa kana keessatti qooda fudhannee kaana. Garee diirraa baatuyyuu maal jennuyyuu bakka jiruu namaa kana keessatti qooda fudhannee kaana waa'ee bultii namaa kana keessatti jechuudha. Waa'een bultii namaa kana yoom jireenya keenya dhiifnee yoom jireenya namaa dhiifnee jireenya keenya jiraanna qofa. Jireenya keenya eenyu nuu jiraata? Eenyutu jireenya keenya nuu jiraata? Tokkoffaa. Lammaffaa mucaan sun gabbahee mucaan sun nama yoo xiqqaate waggaa 5 agamiin beeka osoo bareedduun ittiin heeruminiin dura osoo ta'ammaa asirra deemtutuun illee ittiin heeruminiin dura kun dura beeka yeroo inni singilii beeka mucaa kana. Mucaa yoo irra ejjate dacheen quunne yoo dubbate nama hin quunneedha. Yoo irra ejjate dacheen quunne yoo dubbate nama hin quunneedha mooyee jechuun jechuudha. Nama dalagatu, nama hin dhunne, nama hin sakkarre, nama maal hin jenne jechuudha mucaan sun. An abbaa barbaaderraa kakuun seenu mooyee irraa kakuun seenan garuu. Nama dalagatu, nama ifaajatu, nama bitaa fi mirga hin laalle jechuudha. Yoo sobeetiin jedhe warri Dubaay hin qabuu hin dandeettan bakka kanatti jechuudha. Tokkoffaa san. Lammaffaa ammoo mucattiin haa aarteeyyuu haa maal jetteeyyuu posatte. Dhugaadha miira dubartiiti. Ni aarti. Dubartiin takkan beektu lama wallaaltodhan sani akkuma harmi isii rarra'u qalbiin isii rarraati. Aartee posatte waan posatte san posatte. Nuti dubartiini miti lubbuun lafa kanarra jiraannee miti duuneeyyuu rispoonsabilitii maatiidhaa fi rispoonsabilitiin jiruuf jireenya waan nurraa hafu natti hin fakkaatu. Namni maatii qaba, haadha qaba, abbaa qaba, waa meeqatu jira. Dhimma jaarsaa jaartii bichaa ta'uu hin danda'u. Dhimmi amma isii waan kana postatteef. Dhimma jaarsaa jaartii bichaa, dhimma hudduu bichaa ta'uu hin danda'u. Jira dhimmi biraatis baay'een. Meebii maatii waa jalaa balleessanii ta'uu danda'a. Obboleessi waa godhee ta'uu danda'a. Karaa obboleettii waa ta'uu dandeetti. Jaarsaan wal tumuu danda'an jaartii isaati. Maal jenna rabbii jedhaati ija ilkaan cabsitaniiti ilkaan jalaa cabsitanii ka gubbaa bichaan isin waliin jiraataan jirtu keessattuu dubartiin teennata dhiirri kenna kan arsii kunfaati waa'ee dubartii tumu dubartii dha'uurraa osoo dubbachuu baattani akkasuma dhaltuun teennatan arsii tunfaati waa'ee dubartii tumuuf dubartii dha'uurraa dubbachuu baattani gurra tokko duunnee tokko dhiira kenna waliin jiraataan jirru yoo tumatee yoo dhayatee jedhe mirga guutuu qaba haadha manaa isaati dhayachuuni lolachuuni itti ka'uu maa dhiira ta'e qofa indee maa dhiira ta'e qofa kan ittiin hin lolanne kan hin dhayanne kan mana keessaa sagalee ol fudhatee hin dubbanne maa dhiira ta'e qofa yookaan maa dayyuusa jettan yoomatumaa isaatiifuu gabbaatee ka dubbattu taate yoomatumaa isaatiifuu gabbaatee ka loltu taate dhiira dayyuusa maa jettan qofa baga lolateen baga dhayateen baga itti ka'e haadha manaa isaati gabbaree walgalee akka rabbi jaalatutti karaa rabbiitiin fuudhee ilmoodhaa dhalee jiraataa parastaamoolii nyaachisaan jiru. Tan isa duuba fuute isa dura fuute waggaa 2 waggaa 3 dura fuute meeqa kamtu kiniinima bichaadhaan jiraataara ol qajeelte isatu waliin rafuu dhabee isitu dhaluu dhabee rabbitu beeka hadha fuudhe kabajaadhaan ilmoo irraa argate ilmoo garaa qabdii fi mana taa'aa jirti sigalee mana taa'aa jirti baatee kushina namaa hojjetaan jirtu adabattee mana taa'aa jirti mana ofii keessa jechuudha qara hojii suuqii wayii keessa jetti sanuu hin argu kuno adabattee ala deemee dalagatee makiinaan sa'a 24 zooree galgalatti galaa jira jechuudha. Jaarsaa jaartiidha ilkaan lamaan waliin bu'an dhayachuu ni danda'a lolachuu ni danda'a waa mana keessaa baduu danda'an mirga guutuu qaba jechuudha mirga guutuu qaba. Mirga guutuu dhimma isaan lamaaniiti. Isiniin mari'ateeti miti kaleessa ka fuudhe akkuma isinuu jette. Kaleessa bareedduun akka arsiititti yookaan ammoo akka oromootitti koota bakka kana naalaala isiniin jettee gaafa isa heerumtu san naalaala isiniin jettee isiniin hin jenne jechuudha. Faaxumaa naalaal hin jenne Khadiijaa naalaal hin jenne haadha Faaxee naalaal hin jenne jaalattee ta'ee fi jennaan biyya tokko keessa waliin jiranii fireendiidha hanga jaarsaatitti wajji jiraata namni tokko. Namni unkaan ka onlaayinii irra jiru waa meeqa wallaalee mataa haga miilaati wallaalee wal fuudhaa jira ka onlaayinii irra jiru. Ka lafa jiru ammoo jechuudha fireendiidha haga jaarsaati waliin jiraatee wal fuudhaa jechuudha. Singalee erga wal xabbasanii waa meeqa wal godhanii faa wal geessaniitiin erga jedhanii faa wal fuudhee waliin jiraataara namni biyya tokko keessa jiru.
Eessa waliin dhaqanii sargii waliin dhaqanii booya waliin dhaqanii bakka meeqa wajji deemaniitiin wajji jiraatanii jechuudha. Ta'eefi jennaan itti heerumtee waliin jiraatte. Danda'uu qabdi jechuudha isinis. Argitee danda'uu qabdi. Ani itti himee jira isitti illee. Ta'an illee yoo taate obboleettii teenna tan hireen isiidhaa jaarsaan adda baafte illee yoo taate waan isin asirratti gootu ni argaan. Dubartoonni teenna filiis abbaa manaa keessan hanga inni isin harka jiru elmadhaa sukkuumadhaa wajji jiraadhaa hanga inni isin harka jiru. Hanga inni isin harka jiru. Waan barbaaddan godhaatii irra gangaladhaa irra garagalaatii waliin jiraadhaa. Didee luka dhahee deemee miti karaa dudda luquusii haa godhuu jedhiin. Bakka karaa dudda luquusii haa godhu. Haa jiraatu jireenya mataa isaa. Atis laayifii kee jiraadhu. Abdaa kaleessa kuteef jettee hadha wannummaan laayifii kan kee borcituu maani teetteeti nati inshaalla. Wannummaan laayifii kan kee borcituuf. Deeme kalaas deeme jireenya biraa. Kalaas inni deeme kabiraatti dhufa. Sinigalee kabiraatti dhufa kabiraa wajji jiraatta. Ati yoom sammuu kan kee kabirootiif bantee kennitee jireenya kan kee kabiraatiif bantee kennitee waliin jiraattaa jechuudha. Sukkaara kaaniitis sitti jira jechuudha. Dhibee kaaniitis sitti jira. Kaansarii kaaniitis sitti jira. Argitee? Erga inni deemee jireenya mataa kan keessanii jiraadhaa adabadhaati. Wannummaan teettaniitiin saa 24 balbala jala qottaniif hin jiru. Dura eessa jirtan gizee inni deemu gizee eega hagana kanama hinaafsisu ta'e eega hagana kanama gubu ta'e eega hagana kaansarii namatti ta'e dhibee namatti ta'u ta'e gaafa inni jedhe akka nama beeytii rabbi xawwaafuuti xawwaaftanii maa waliin hin jiraatina eega addaan batanii akka hin jiraanne ofin murteessitan. Qurxummiin bar bishaan keessaa yoo baate jiraachuu waan hin dandeenyeef bishaanitti hin qoostuu jechuudha. Adabattee bishaan keessa jiraatte. Isaan adda baatanii jiraachuun eega kadhagaa caala isinitti ulfaatu ta'uu beektan waan inni jedhe aamiin jettanii waliin jiraachuu qabdanii jechuudha. Erga adda baatanii ammoo aamiin jettanii adabattanii jireenya mataa keessanii jiraachuudha jireenya namaa borcuun hin barbaachisu jechuudha. Taanii ijoolleen kenna ka miidiyaa irra jirtan dhiifamallee naa godhaa ani wallaaltuudha isin caalallee hin beeku. Wanni anis waa baay'een balleessaa. Kana na godhe birrii kanas fiduu wannummaan fide tokko hin jiru. Lammaffadha warri bultii jaarattanii qabdan lamaan jaarsaa jaartiin. Jaarsaa jaartii warri bultii jaarattanii qabdan lamaan. Waliif obsuu, waliif sabaruu, waliif danda'uu waan jedhu baradha. Waan jedhu dubartiin hin obsitu obsan qabdu ati ka dhiiraa obsiif. Ati ka dhiiraa gorsiin. Ati ka dhiiraa irra tariif. Gastii irra fiiddee isiidhaan waliin deebii hin kennin. Gastii irra fiiddee waa'ee bultii tanteetii irraa intarviin ta'in. Never waa'ee bultii tanteetii irraa gastii irra fiiddee intarvii taate taanaan beeki siree ati irra ciiftu san namatu irra sii ciisaa jiraam. Ati irra ciisaa hin jirtu jechuudha. Waa'ee dhimma jaartii tanteetii irraa intarvii taata taanaan. Eenyu haati faatee kan gastii irra ol si galchitee intarvii si goote waa'ee dhimma bultii kan keetii irraa. Faaxumaan eenyu yookaan ammoo namni biroo eenyu waa'ee dhimma kan keetiif dhimma niitii tanteetii irraa kan intarvii si godhaniif. Jaartii tanteessa irratti situ leenca jaartii tanteessa irratti situ jabaadha jechuudha. Kasirra jaartii tanteetii aanu hin jiru. Yoo xuuxumaa jedhaa fi paantii isii taate malee isiyyuu irraa baaftaa jechuudha gisee wajji ciiftu. Qullaa qaama isiiti aantee wajji ciifta. Wannummaan gastii irra xulxul jettaniitiin intarviin irraa taataniif tokko hin jiru isiniin jedha. Akkasitti ijoolleen kenna waan hin hubatin. Meeshii hadha isin ol baate lafa wayii abbaan jalaa gurgurate dhimma kana isiniin jette maal jettamee gaafa fiddanii gurbaa nama asirra rarraafte. Hoolaa wayii abbaan jalaa gurgurate sanii faarte yookaan sa'a wayiiti waan isin itti aartee waan san goote hin beektan mee maal gootan mee akkuma gaafa dhimma kiyyaa jechuudha. Kanaaf waan hin taane naasayinaa isiniin jedhaa dhiifama yoo daangaallee isinitti darbeetiin jedhee ana gumana fakkaatte dubbadhe bultii namaa keessaa dhaabadhaa hin fokkata. Manu waan keessan mana dhoifadha warri waan keessan mana alagga yaastan. Namni waan keessan yoo alatti gadi yaasin namni waan namaa keessan illee seenu hin jiru. Waan keessan illee lafaa kaasu hin jiru. Fiddanii miidiyaa afoon nutti hin fidina. Carraa nu kanita Faatuma sa'a tokko dhageeffanne. Malaa cecceqoomi. Nutti hin fidina waan keessan dhoifadhaa manatti.
mistira yoo nu fiddan zaraggaftani nu ammoo na bokkaane dhoyna. Ati bakka kasira laaluuf kasii waa jedhullee fayyaan qabu ati abokka'ii ani uummata kaawwaleen jechuutti jira ani ati abokka'ii rakkoon qabu bukeessi haga afilanyaa ta'ee wannoo ta'ee haga baafta itti baasii ati garuu uummanni kaawwaleen jireenya namaa keessaa hafa dhiisaa kalaas rabbiin kadhadhaa fi rabbi nagahan isii haa hiiku atillee bareedduun rabbi jedhiiti sa'aatii kanatti dubartiin jechuudha dhiifamallee naa godhiiti sa'aatii dubartiin teetee saaloonii deemtee silaa amma saaloonii deeman sabana durii sana ammoo hin wanna jedhameetiin qaama ofii kana tottolfamee maal godhamee waa hedduu godhama heexoo qopheeffatti dubartii ilaala argite heexoo qopheeffachuu jira garaa qulqulleeffachuu jira mana keessa jechuudha waa gugguduunfatanii jaarsa kiyyaaf jedhanii waa achi kaayachuu achi jira argite akka tasaa ta'ee beelahuu danda'a. Argite nama jaarsa kiyya nama ittiin kaleessu jechuudha nama ittiin dhiisu jaarsa kiyya. Jarraan argannu jiran waadha faata. Qoy jiloo kiyya dhiifama Ayye, kana bichaan dubbadhaa sii galee Ayye. mana keessa jechuudha waa guduunfatanii waan akka dhadhaa achi kaayatanii waa guduunfatanii waan akka midhaanii daasisanii achi kaayatanii ammas dhadhaa mataa irra kaayatan qopheeffatanii waa jechuun mana keessa waan dubartii qaama dubartii deettee kana urgeessu mana keessa qopheeffatanii argite dubartiin gaafa dayatti dhiyaatu sa'aatii miidiyaa irra fiiddee intarvii taatuuf sa'aatii miidiyaa irra fiiddee lallabduu miti jechuudha sa'aatii natama keessa jirtu kun rabbiin inshaallah guyyaa kee wallaalini nagayaan si haa hiiku jechuudha ija ummataa kanarraalee hayyi ummataa kanarraalee rabbiin si haa hambisu si galee sa'aatii dubartiin qaama ofii laslas gootee qoricha qaama sii laaffee wanna jajjedhu waan akkas akkasiisan fayyadamtu mataa hiikkattee gara rabbii ofii deebite yaa rabbii kiyya jettu jechuudha hin argine sinii galee hin argine meebi yookaan deettee hin argineef taata sa'aatii bar dubartiin yeroo ulfaa mana rabbiin biratti ijaarratteedhaan tan ammaa hoo mana tiktookii keessa ijaaratti yeroo durii dubartiin ulfaa mana rabbiin biratti ijaaratti gaafa ilmoo sun garaa gadi uttaalte rabbiin biraa mana diiggattii jedhan tan ammaa tiktookii keessatti koomentiidhaaf laayikitti mana ijaarattii jechuudha ilmoo amma osoo hin dhalatin garaa keessatti argina nuti. Kadhiiraallee garaa keessaa galluqqise taanaan fuudhee fide akka waan nu waliin dhalche dayyuusni jechuudha. Garaa keessaa galluqqisee jennaan uduu isiin luka walitti qabattee dooktora jalaa waliin ka'in ilmoo fidee asirra nurra dhungata. Dhalche wannoodha jechuudha. Nutu dura arga. Isiin luka walitti hin qabannee bar. Luka isiitu walitti hin hodhine bar dooktorri. Ganaadha bar. Hin fayyine qaamni isiituyyuu. Isiinuu bakka san hin qabne garaa keessaa galluqqifnaan laayikii meeqa argadhee koomentii meeqa argadhee. Koomentiidhaaf laayikii ilaala deeme. Isi tan ammaan na barbaachisaan jedhu maal qopheessuufii qabaan jedhu dubartii ulfaati maal taate maaltu isii barbaachisaan jedhu sa'aatii kana sa'aatii dooktora jala deemtee maal ta'a maal godha ati goromaadha ganaa goromaa irra jirta si'iif jalqaba si galee sa'aatii sagalee ol fudhattee uummata kanaa waliin lallabdu qabaachuun qabdu obboleettiiti waan barbaadan haa dhufanii taa ilaali ani gaafa daabboo haadha faate jedhanii narraa lallaban san wallaahi yuuzariidhaan hunda isaanii jala deemee kolfaa ture taa'eetiin jechuudha yuuzariidhaan. Guyyaa lama oolee gaafa guyyaa sadaffaa mana kiyya irratti gabbahee waan dubbadhee afaanatti tiyyaan irraa caddifadhee jechuudha. Usuu jiran awwaalee jechuudha uummata akkasinarraa iyyansan. Usuu isaan lubbuun jiran qarbii keessa kaa'e. Sigalee lakki jedha mana afarsoonis mana bana usmeenis mana bana uu'uunis mana bana baaliyyoonis mana bana faaxumaanis mana banti tol yoo jedhe bilaashuma chaarjii kiyya fixaa oola malee wanti an argadhe tokko hin jiru. Sigalee. Kanaaf lubbutiyyaa ol deebi'i mana keessa sigalee sammuu tantee tana jiisii dhadhaa irra kaayadhu dhadhaa bitadhu mana keessatti dhadhaa baffadhu achi kaadhu daakuu bulluqa godhattu qopheeffadhu waan akkas akkasiitiin biisiif godhi algaa kan kee mana kan kee namni mana nama laala maal waan akkas akkasii godhadhu waan mana yaalaatiif si barbaachisu meeshaa kan kee shaanxaa kan kee akka kan keetti jaarsi keetu si ilaalu mana kan kee wallaahi. Akka kan keetitti jaarsi keetu mana kan keessi ilaalu. Meebi yoo deettee ji'a lama ji'a tokko ciisuu dandeetta. Kana laaliiti jala qopheeffadhu jala qulqulleeffadhu. Maal goota mata miidiyaa kana waliin as dhuftee ati uummata machaayaa jechuudha. Jireenya hudduu nama qotuurra rabbi mataa dhaye. Haasawti maashaallah haasawni itti bareeda nama itti fayyadameef. Mee jira dammaa kutta du'aayi nu godhaa. Walitti haa dabalamnu haadha faatee asirra walaa galcha. Salaamu alaikum. Jaartummaa namaa dhiisaa nu mucattii waan agarre irraa dubbanne
posti wasiin maxxansite dubbanne malee waan biraa lafaa kaafne akka uunu Deemate malaaxaa si jabir namni malaaxaan kun mataa fayyaa qaba. wallaahi billaa qabaatee bidirra walaa galchee. Abboo yeroo maaltu maal ta'e sila garaan ammarri ol ga'e. Ijoollee waliin ijoollee gartee tiktookii paasawordii iimeelii ofiin beekne waliin maal si cinqe. Haxxishoo tantee gaaf tokko soyidhee iyyuu misinjana maraan hin dhabne sun achi dhumata. Sun achi dhumata waan haxxishoon gaagin haadha faate lafarratti. Guddichi kaayiroo faransaatu achi galee yuutuubii dalee naayillee malaaxaan as bayaa gaafsan. Maaltu cikkichi namaa keessi galcha haadha faatesi. Yalla dubbadhu miiti irraa kaasi. Ila wala Adaanach Abeebee. Galaana nyaate anni ma waa'ee jaarsaa jaartii ilaallee dubbachuun barbaada. Mucaasantu galaana nyaate wallaahi mucaasantu qalbii na cabsaa akka malee. Maa mucaan maal godhe? Wallahi. Mul'ifatte mucaan araadaadha mucaan koorra mucaan dalagaa ta'e. Banagaraachin laa mucaan smart dhiira Oromoo keessaa smart ta'e jaa'iba. Wallaahi osoo lafa itti dhiyaatanii argitanii bar wallaahi dacheen si quuxxii bar dachee Mucattiitu odoo lafa mucattii waliin nu dhahee bar mucattii naa Miskiina dawwalaa. bar. Normaala hojiinaa. Mucaan miskiina wallahi. Mucattiitu afaan nu. dawwaluu fi danda'an amma eegsiin kiyya naa dawwala ka 2000 gizee koronaa sana adda baane waa meeqa waliin dabarsinee adda baane naa dawwala kun ilmoo lama qaba garuu anaa naa dawwala maal rakkoo qaba yoo naa dawwale. Ila maal jenneen beektaa haadha faate? Kaaka jila kun maraata eegsiin. Haadha faate maal jedheen beektaan? Isiidhaan intala taani Oromiyaa loofii saniin maal jedheen beektaa? Hin dawwalaa fi waliin haasoo. Maal gootaa dawwaltaa fi maal soqattaa dawwaltaa fi jedheen. Akkana naan jennaan akkasii hin dhufeen. Abboo akkana jettee akkana miti akkasii miti irraa buusee jira. Irraa buusee malleessitti irraa buuse dhumate dubbiin akkanuma addambatu. Irraa buusee. Amma fakkeenyaaf isii sadii Maal jedheen beektaa?